kenya no sene otogamno akirati tokomna na badanin salbanno gosa kamuatan wa pambere dobarno din islam gamna no tadanin godamno wadanu fargamuda hajan gudanu kamno wambore raga fadamno harwaliyada chisone rahmatullah sanani no belkasi dunyadi ergana manti islama kan ergama radale kana no feganda angosana mamadale amanti ilman nama kesati walinjale sere gutu dakae indagane malille unda fakadane gana mafayawanale otwaje satolale nurgam babbatu qarane rahmatullah sanani no belkasi dunyadi kesotina ubadu yadako wallalene ila jafake badu jalane lalene aloni nuralale halahamandalini at islam ajrata jahiliya lalene mana borijisete mana haranjarini ya akhirake wallalene harumo egachone rahmatullah sanani numel kasi dunyadi bu andin islam anuti arjume kesa wa'tasimu bi hablillahi jachunda kesa rakan qur'ana jalo injiru ya polisa afunyo rabbi kabachun to komsenu jabesa gosa ganda wal godu ndini ran fakesa akhira kenya balesa nu tekesa dunya dini rahmatullah sanani no belkasi dunya dini imanin qalbi nu jise nu dirse dawa dini rahmatullah sanani no belkasi dunya dini jarawam burana gadatu abdatu kan rahmani rahmatullah sanani no belkasi dunya dini lutukum zinu jollom zinu gammajes dunya dini rahmatullah kan kini no belkasi dunya dini akhirat anu ijare nu gargare khidmadeni rahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Abdii Ismail jirra jirtu baga jiraatanii baga rabbiin guyyaa jaallatamaaf kabajamaa jumaarraatiin isin ga'e isiniin jedha. Gaarii guyyaarraa abdumaraa rabbiin nu argachiisu itti qabaa keenya rabbiin nu milkeessu isiniin jecha. Jirra gaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Egaa wanni jiru akkuma jirutti ta'u alhamdulillah fayyaa qabnaa irra geenyeerra. Egaa akkuma beekamu naannoo Itoophiyaa, naannoo Oromiyaa, naannoo Keenyaatti jechuudha. Akkuma beekamu torbee kana keessa beekumsa jira. Rabbiin tasgabbii biyya keenya haa kennu. Gabrummaa jala hir'isaa biyyi keenya akkuma beekamu rabbiin gabrummaa hana jalaallee rabbiin nu baasu. Gabrummaa hana jalaa rabbii gaditti yoo tokko taanee wal jaallannee wal tokkoomsinee bakka tokkummaadhaan yoo falmanne inshallah keessaa hin baana. Dukkana amma keessa jirru keessaa gara ifaatti hin baana jechuudha inshallah yoo rabbi jedhe. Kanaafuu tokkummaadhaan hakaanuu isiniin jedha bakka jirtanutti akka beektanutti afaan beektanuun falmadhaa isiniin jedha. Kanuma isiniidhaamaa ilmaan Oromoo obboleeyyan kiyyaa kan musliimaa kan kiristaanaas kan waaqeffataas haa tokkoomnu gandaan lagaa waliin qoqqoodinaa isiniin jedha. Ammas irra deebiidhaan akkuma beekamu egaa waraanni isin jira waa hedduudha rakkoo hedduu jira waan ta'eef qaamolee siyaasaallee hidhanii jiru. Jirallee rabbiin nuuf baasu mootummaallee rabbiin mootummaa kan amantaa keenyaa tolu kan biyya keenyaa tolu rabbiin nuuf ashuumu inshallah inuma darba. Wanti hin darbine hin jiru, wanti hundinuu numa darba. Hundinuu guyyaadhuma eega waan rabbi jedhu hin beeknu. Rabbiin egaa akka tolu nuuf godhu. Nugaa silaa akka siin qabnu bakka siin qabnu egaa rabbiin akkaaf bakka nutti ta'u isiniin jecha. Dukkana keessaallee rabbiin nu haa baasu. Oromiyaallee rabbiin biyya keenyallee nuuf bilisoomsu.
nullee gabrummaa jalaa rabbiin nu haa baasu isiniin jedha. Akkuma beekamu kanarra deebi'uu barbaachisu Oromiyaan bakka jirutti bakka hunda faca'ee kan inni biyyaa bahee biyya karaa ta'e kan bakka waa baay'ee jira waan ta'eef gabrummaadhuma kana tokkoffaa gabrummaadhuma kana lammaffaa nageenyi yoo hin jiraanne maali faayidaan? Hojjetattee baatee galuu hin dandeessu, hojjetachuu hin dandeessu. Kanumatti egaa uummanni Oromoo bakka inni dhabame hin qabu. Karaatti kan baarri nyaate, kan bineensi nyaate akkuma nama wal harcaasee jechuudha. Sababa gabrummaadhuma jechuudha. Tokkoffaa gabrummaadhuma biyyi keenya akkuma beekamu gabrummaadhaan durumaa kaasee nutti jira. Alachii ka'uu hojjetachuudhaaf gibirii jedhu bakka hin beekama gaa rakkoo jiru hin beektu isiniyyuu hin beektu. Kanaafuu alaa kulli haal rabbiin nu haa bilisoomsu. Rabbiin salli ala nabi Allahumma salli wa sallim ala Muhammad allee guyyaan jumaadha insha Allah rabbiin guyyaa irraallee guyyaa khayrii keessatti argannu rabbiin nu haa godhu. Rabbiin warra hidhameerullee hidhaadhaa haa baasu. Mootummaa kan biyya keenyaa tolu kan amantaa keenyaa tolu rabbiin nuuf hashuumu rabbiin tokko keenyaan haajaa nu qabnu haajaa keenya rabbiin nuuf habaasu rabbiin nu haa milkeessu insha Allah dukkana kana keessaa immoo gara ifaatti hin baana abshiraa insha Allah rabbiin nu habaasu egaa dandeettii hin qabnu dandeettii keetiin yaa rabbi ati nu tiksi yaa rabbi bakka jirrutti tokkoon keenya yaa rabbi nu tiksi. يا ربي مكرو معنا مكرو دايرة يا ربي نور ديبس يا ربي يا الله يا ربي ندرومسي قبر ما نجلال يا ربي نباس يا ربي يا الله إيمانا كاملا يا ربي نوكن يا ربي صداهم كانوا كيسر يا ربي يا الله يا ربي ملكي بيلما يا ربي نوكن يا ربي يا الله يا ربي دور بكين يمو يا ربي تنبوت إن شاء الله ملزومنا أبشرا أتوكم نبكة جرودي إسنين جرا نغانا فولا غويا غاري سنيفا تاو ان شاء الله غيدي برا ولتي ديبنا نغانو فجرا دا اسنين جرا مع السلامه.